Ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenyaa nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti Waaqayyoof galannaa ga'uu nagaa fayyaa guutidha. Egaa isinis akka fayyaa nagaa taatan Waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Har'a wanti dhufeef jechuudha. Gaafii ijoollee hedduu jechuudha. Keessattuu ijoollee haarawaa biyyarraa dhufanii afaan wallaalanii rakkachaa jiraniif dirqama maaliif wanti kun namoonni tokko tokko qaana'uu dandeechuu wanti kun akkam jettanii sodaachuu dandeechuu jechuudha. Maaliif wanta uumamaa tokko kuni uumadha malee uumamaa miti. Maaliif jennaan waaqatu nutti uume waan ta'eef dirqama jechuudha. Sodaachuun qabda. Yeroo sodaattan inni ba'uun dhiisu waan ta'eef indoon kan caalu madaamii fuulduratti ijoolleen sodaatan hedduu jira. Ijoolleen baay'ee rakkachaa jiran hedduu jira. Yoo isiniin jedhu amma ijoolleen gara keessatti waan gaafatameef wanta akkanaa kana obboleettiin keenya dhugaa rabbi mudannoo ishee mudate biyyarra xiqqoo fidattee dhuftee isheen jalaa dhumatee deebitee maal akka jettee madaamiidhaan naabitu jettuu wallaaltee itti dhufee uffata irraan ba'ee madaamii afootti baay'ee qaanuftee maaliif mana madaamota qofaa miti ijoolleen dhiiraas jiru waa hedduutu jira. Kanaaf wanti kun kan nama ormaa biratti isa nama ofii biratti namarraan baay'ee tokko nu dhiphisa jechuudha. Shamarran ni beektu ni dhiphannaa ni cinqamnaa jechuudha. Kanaaf hin qaana'inaadha gaafadha wanta sin dhibe sinin jechuun affeerraa kooti. Egaa obboleettiin teenyatu maaltu ishii dhibe maal jedheen madaamii gaafadha. Maqaan isaa arabiffaa maali kan jettudha. Baay'een isaanii arabiffaa maal akka jedhamu wanti kun hin beekan. Anallee na mudateera jalqaba yeroo biyyarraa dhufu maal akka jedhee madaamiitii gaafadhu wallaalee dhugaa bakka baay'ee tokko rakkadhee waan godhu wallaalee jechuudha. Siniif galee kanaaf wanti kun qaanyiin qabu nuti ofitti finne waaqatu kana nuuf kenne waan ta'eef hin qaana'inaa obboloota koo waan sin dhibe siniif hin deebisaan obboleettiin keessanii wanta arabiffaan sin dhibe tokko koomentii jalatti naa barreessaa. Akkuma obboleewwan kiyya keechanii dhuftanii na gaafachaa jirtan ijoolleen asittis wanti sin dhibe yoo jiraate koomentii jalattis naa barreessaa. Ani obboleettiin keessan isiniif deebisuudhaaf qophiidha jechuudha. Asumarraan gara gaafii obboleettii keenyatti isin darbu inni kun maqaan isaa maal jedhama yoo jettani afaan keenyan daayibber jedhama natti fakkaata afaan akka biyya Itoophiyaatti afaan arabaatiin yeroo duddinatti dhufe jettani yaani dam jedhama dam yookaan daawuraa jedhama isiniif galee daawuraa jechuun dudda daawuraa adeeya liyoom ashan heek ana biddiiha fooxaa jettuun fooxaan akka Itoophiyaatti fooxaa uffatamu kana kan beekamu garuu fooxaa jechuun karaa la fooxanis jira asittillee garuu fooxaa ana biddii aleeya fi daawura liyoom abi fooxaa jettaniin madaamonni ni beeku jechuudha. Afaan salphaa odoo siniin rakkisin yookaan immoo hafuufaallee yoo jettan hin beeku garuu hafuufaa jechuun immoo fooxaa yoo fayyadamtan isiniif beeku jechuudha. Ana biddiiha fooxaa aleeya fi daawura liyoom jettuun ishee siniif galee kanaaf jechuudha obboloota koo ijoolleen haarawaa biyyarraa dhuftan hin rakkatinaadha. Nuti immoo sinii jirraa waan sin rakkise saanduqa koomentii jalatti nu barreessuudhaan nuti deebii siniif deebifna. Siniin jechuun jaaladha. Asumarraan immoo obboleettiin teenya takka maal naan jette sinitti fakkaate sa'aatii yeroo na gaafattu madaamiin tiyya baay'ee nama guddoodha. Sa'aatii na gaafatti yeroo sa'aatii kana na gaafattu fakkeenyaaf amma sa'aatii 10 yoo ta'e sa'aatii 10 jechuun asharaa jechuun nan beekaa gimmaasha irra jiru san hin beeku akkamittan jedhaa naan jette jechuudha. Inni sunis immoo yoo amma fakkeenyaaf sa'aatiin kun amma fakkeenyaaf sa'aatii 1 fi takkuliidha jechuudha sa'aatii nama viidiyoo isin hojjechaa jiru kun. Anamma madaamitti yeroo sa'aatii na gaafatte aleen kam sa'aa naan jette aleen sa'aa waahida nus yoo tokko wadhakkaa ta'e waahida nus jechuun biyya keenyatti ruubiidha natti fakkaate garuu asitti immoo nus jechuun wadhakkaadha jechuudha. Ni waahida ruub jechuun immoo nuusidha jechuudha. Akkasitti hubadhaa obboloota koo nus jechuun ruubiidha gadi miti akka afaan keenyatti akka afaan isaaniitti immoo nus jechuun wadhakkaa jechuudha. Ruub jechuun immoo ruubuma jechuudha akkuma biyya keenyatti. Nusi jechuun immoo akka asiititti nusiin saani jedhama jechuudha. Saawwi saani jedhama jechuudha. Akkasitti hubadhaa. Kanaafuu waahidu yoo tokkoo fi gimmaasha agarte saani jettu yookaan immoo tokko tokkoloota waahidu nus asharaw rub asharaw saani asharaw kamsa daqiiqa kida
daqiiqaan illee daqiiquma qooma sanitti lakkooftu jechuudha. Isa kanaadha jechuudha. Inni biraa immoo obboleettiin keenya takka immoo maal na gaafatte yaani wanta kanaa hin barbaadu yoon jedhee afaan arabaatiin akkamitti jette wanta tokko wanta fedha keetii hin taane tokko wanta fudhachuu hin barbaanne tokko yoo fudhadhu sin jedhanii sii kennanii hin barbaadu jetteen anamaa biddiihaa shukran jettuun anamaa biddiihaa shukran galatoomi ani hin barbaadu jechuun anamaa biddiihaa shukran jechuudha. Kana takkas immoo obboleettiin teenya maal jette seetanii ani nyaata kana hin jaaladhu yoon jedhee nyaata hin barbaadu sanii fakkeenyaaf ammaanii hunduumin nyaachuu jaaladha. Kanaafuu isa san naa fidaa jechuuf immoo akkamittiin jedhaanii jette. Inni sun immoo fakkeenyaaf ana haadhi akkil mahabbaha walla umuree akkalta nyaata kana ani hin jaaladhu jireenya kiyyattu hin nyaanne. Walla umuri jechuun jireenya kiyyatti nyaanni. Kanaafuu ani biddiihaa jibuuni hunduumi. Hunduumi jechuun hunduumuma jechuudha. Afaan Arabaatiinis jibuun hunduumi. Ana biddii akka hunduumi. Ana biddii akka ruz biddii jechuun nan barbaada. Maa biddii jechuun hin barbaadu jechuudha. Siniif galee haala kanaan obboloota koo kana fakkaataa warroonni gaafii na gaafatan asumarratti dhaabbataa. Ammallee warroonni wanna tokko madaamii gaafachuun sin rakkise ijoolleen haarofti afaan hin beekne na gaafadhaadha ani sinii deebisuuf immoo qophiidha siniin jechuu jaaladha. Mana madaamii keessatti immoo wanti si sodaachisu tokko illee hin jiru. Hojii keessa ammaa ragaan hojjettan taanan siraatan hojjettan taanan wanna tokko sin hin sodaatina. Irra guddinna immoo ijoolleen haaraa hojii dhuftan adaraa wanni siniin jedhu wanta asitti faamilii asitti sarrateenyaa takka amma dhiyeenya kana fidatanii wanti mudate maalidha? Qibaatii biyyarraa yoo fidattan qibaatii biyyarraa yeroo fidattan ijoolleen amma dhufaa jirtan qibaatii foolii qabuun fidatina. Amma fakkeenyaaf zeenitiin adiidhamu magariisni tokko foolii addaa qaba jechuudha. Qibaatii san fayyadamte obboleettiin tuni ishiin gizee hundumaa qibaatii san fayyadamtee hojjetti. Qibaatiin kun yeroo ishiin fayyadamtu funyaan isaanii waanuma xiqqoo eeggata irraattidha jechuudha. Maal jedhu yeroo baay'ee atiin xirooftaa jedhuun. Ilaali ijoollee teenya baay'oonni muddachaa jiru kan jarri qalbiin beekan hin xirooftaa deemii dhiqadhuun hojii ishiin hojjettu hojii maaragaan hojjettu baay'ee bareechiti garuu hojiin ishiin hojjettu sun isaan hin gammachiisu. Arabdoota wanti isaan hin gammachiisu yoo jiraate tsidaatii keeti jechuudha. Qaama keetirraa foolii hin barbaadan. Fooliin tokko itti bahe jechuun hojiin ati hojjettu muluun akka qoshaashatitti ilaalama jechuudha. Kanaaf qibaatii biyyarraa fidattan foolii kan qabuun fidatina. Yoo fidattanii jiraattanis hin fayyadaminaa jechuudha. Dhugaan sinitti himan. Qibaatii immoo bayzawee qibaatii anamma waggaa 4 jechuudha. Qibaatiin fayyadameen beeku dhugaa. Asitti illee qibaatiin bitadhu. Galata rabbi fuulli kiyyallee wanna na badeen qabu faalziinidha jechuudha. Qibaatiin kiyya yeroo baay'ee faalziin walii lama tokko kan baay'ee fooliin isaa nama jibbisiisu tokko jira. Isaan kongumaan jaaladhu. Kan foolii siruma hin qabne amma qibaatiin inni fayyadamu foolii siruma hin qabu. Faalziiniin kiyya jechuudha. Rifeensa kootis nan fayyadama, fuula kootis qaama koo hundumaa faalziinii bichaan fayyadama. Wan lookashinii qibaatii isaanii minaamina kanneen naaf fidu. Ani bulana yoo na sii gale fuulli koo waan na ciccituuf qibaatii isaanii hin fayyadamu jechuudha. Siniif gale hin fayyadamu qibaatii isaanii. Maaliif jennaan qibaatiin isaanii biyyatti ana fuulli qibaatiin isaanii dibattee aduu keessa yoo deemte qaamni kee si ciccita jechuudha. Qibaatiin ani biyyatti illee qibaatii fuula dibachuun jaaladhu. Maaliif jennaan aduu qibaatii dibattee aduu keessa gaafa deemte fuulli kee kan wanni garagaraatitu fuula keetitti yaa'a madaatitu yaa'a shiffi jedha jechuudha. Kana kan fidu qibaatiidha jechuudha. Kanaaf fuula kee yeroo baay'ee ani maalan jaaladha galgala gizee rafuusa dhiqadhee faalziinii konan dibadha ganama yeroon ka'ummoo isa sana ofirraa dhiqadhee faalziinii xiqqeechee dibadhee akka nan goggonne kan nan daalachoofne nan deema bakka loormaanuma jechuudha. Nama kaameraan isin hojjechaa jiru kun bayzawee loormaanidha jechuudha. Siniif gale kanaaf yeroo hundumaa fuula keechanis qibaatii isaaniin fuulli naa bareedu jettanii hin fayyadamina sinin fayyadu. Dabbasaa keechaniifis immoo wantoota mana madaamii keessa jiru tooftaadhaan fayyadama. Dabbasaan ofii fuula sallasaa deema garagaan keessattuu amma ijoolleen ammaa jechuudha. Ijoollee amma wanni arge tokko maalidha zinjibiilaa fi zayitoonii jechuudha. Fayyadamee jijjiirama guddaan arge rifeensa kootiif. Siniif galee haala saniifaa fayyadamaadha. Gola madaamii keessatti wantuma mana isaanii jiru keessa jiru kan fayyadamaa jechuudha. Wanni akkamitti fayyadamanna jechuu dandeechu zinjibilaa fi zayitoonii. Zinjibila hin faqaffaqattu wantoota meeshaa goggogaa ta'etti meeshaa bishaan hin qabnetti ni faqaffaqattu erga faqaffaqattanii fixxan immoo ammallee wanta akka wanni elbaa laastikii elbaa wayi jechuudha.
wanta akka xaarmushii laastikii way fidattanii zinjibila san keessatti naqxu saniin booda zayitoonni aga isarra darbutti itti naqxanii qadaaddanii saa 24 teechiftanii saniin booda xallalattanii kutaa keechan dhuffattanii gaafa shaaworii galuu barbaadan sa'aatii 5 sa'aatii 6 duratti dibattanii erga hojii keechan xumurattanii booda shaaworii keessan galtu jechuudha. Achi yoo baatan immoo faalziinii sinittan agarsiisa. Faalziinii amma xiqqoonarraa fagaa jira. Faalziinii fayyadamu inni sun akkuma qibaatiti jechuudha. Akkasi sinin jedha. Kanaaf sinin jechuu jaaladha. Madaamonni fooliin jaalatanii foolii adda addaa akkasinirra dhufne sinin jechuu jaaladha. Viidiyoo koo har'aasumarraa nan goolabaa. Turtiin wajjin gootaniif ulfaadhaa galatoomaa jecha hanga viidiyoo biraatiin walitti deemnutti turtii gaarii siniif haa ta'u.